daraqoota qamashaa yookiin kurkutoo nu hojjedhu yeroo hedduu gaafii nagaafatan koomantii jalatti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu akkasuma dhadhaa jalqabarraa hanga dhumaa akkamitti akka baysanii jirra jirtu ashama harka fuuni hordoftootaa fi kabajamtoota umurazaan oro hundi keessan like share gochuun walumaan seenaa viidiyoo isiniin jedha akkuma sitti argitan jechuudha maqaa waan kana addaan baastanii beekuu yookiin ammoo na hubachiisuu koomantii jalatti dandeettanii naannootti akkamitti akka waamamuu fi akkasuma qorii kenna akkamitti akka dhiinu beeytanii osoo hin beeytanii osoo hin tahin warri dagattan akka yaadattanii jechuufi akkuma sitti argitan kanatti jechuudha kunoo haala kanaan qorii kiyya qopheeffadhe kuni viidiyoo jalqaba yookiin ammoo jalqaba hojjetamu osoo hin tahini kuni viidiyoo erga gara xumuraa deeme edit tolchuuf jecha haala kanaan kan hojjennuudha amma gara hojii keenyaa adeemnu akkuma sitti argitan mandajaa kiyya qabsiifadhe distii ibiddarra kaa'ee jira distii wanni ibiddarra kaa'ee fi akka bishaan keessaa goguuf dhadhaa itti baysuuf isiniin jedha dhadhaan kuni shigii hidhaan tokkichi kiiloo tokko hidhaan tokkollee kiiloo tokko gara biraa irraa kan bitamee naaf dhufee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhadhaa manaati distiin erga goydee jettee dhadhaa kana dura fireezara ture yookiin firiijii baradoo keessa ture keessa kaayaa jechuudha dhadhaan kun kan qulqullaa'ee dura kaayameedha haala kanaan jechuun shaaraa isaa irraa fuffuudhaa jira shaaraan garuu gana dhimbiibama shaaraan kunoo naannoo keessanii yookiin ammoo erga dhadhaan danfee maal jedhamaa natti hima asitti ammoo urgoytuu isaa itti godhachuu heda yookiin mi'ooysituu isaa itti godhuu heda asitti abishii asitti absuudaa adiidha asitti qarafaa asitti kororimaadha itti aansuun ammoo sukaayii yookiin kosoorota jedhaniin qaba hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sukaayiin baay'eedha kanneen hunda isaa walitti makee dhiqaa jira baay'ee kan urgeessuu fi hedduu kan mi'eessuudha dhadhaa manaa qulqulluu ta'e taananiin qimamiidha yookiin ammoo buhaaronni kunneen dhadhaa filatamaadha akkuma sitti argitan akka adda addaatti baysuu dandeettaniidha fakkeenyaaf jechuudha asitti sukaayii fi marga kunoo haaluma margitanii margi sun maqaan isaa maal jedhama koomentii jalannaa barreessaa marganaa margoriin eedodoon ta'in kadhadhaa ittiin baysantu jira itti aansuun ammoo tuyyuu sukaayiin kuni jiidhaa isaa kana goysaniillee kaa'achuu ni danda'anii akka yeroo dheeraa namaa turuu fi akkasuma ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhadhaa kanatti ani barbaree godhuu ni jaaladha barbaree mankaa lama itti godha dhadhaan guddaadha kiiloo 2 isiniin jedha akkasuma sooqidda itti godha sooqiddi shaaraa addaan faayidaa hedduu qaba dhadhaa baysuu fi shaaraa sirriitti akka addaan nu ba'uu fi akka qulqullaa'u akkasuma ammoo dhadhaaleen akka mi'aawuu nu gargaara isiniin jedha an dhadhaa adiin jaaladhu yookiin ammoo tuyyuu bifa dhadhaa saniitti barbaree makee yoo diimate yookiin magaala yoo ta'e hedduu natti tola haala kanaan sirri danfaa jira beeka garuu viidiyoo editii gochuun yookiin ammoo xiqqeessuudhaan haala kana kan isiniif deebiseedha hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan oro subscribing kiyya 800 fi way bichatu yunaaf 50 galuuf akka 50 nagalchitanii dhadhaa kanaan cuukkoo buusee isin agarsiisu abdiin qabaa isiniin jedha yoo daftanii ana saganteeffadhe kana subscribe jechuun kiyya naa guddiftanii jettanii qophii bareedaa ta'e waliin ka qopheeffannu taha isinitti himaa maal akka qopheessu isin koomentii jalatti yaada naa barreessaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan dhadhaan kenna ergaa baqee jedhe yookiin ammoo bilchaatee jedhe yeroo hedduu jechuu viidiyoo yeroo hojjedhu ani haala kanaan bakka takkatti dhadhaa bayfadhee biizii waan ta'e hojiif jecha dirqama bakka takkatti kiiloo 3 haa ta'u 4 haa ta'u 2 haa ta'u haga qabu amma 2 bichaa qaba silaa 4 baysaa isinii galee baysee ka'ee baaldii sibiilatiin naqee firiijii ka baaldii 2 jechuu baaldii litira 6 fuudhu jira kan litira 4 fuudhu jira jara lamaanitti guuttadhe kaayadhe alasaniin yeroo dheeraa ji'a lamallee osoo hin baysiin kan turuudha kanaaf yeroo hedduu dhadhaa anaa baysuudhaan argitan yeroo fakkeenyaaf qinceellee hojjedhu waan adda addaa hojjedhu dhadhaa baqaa qofa kan itti fayyadamu asii barbareen xiqqootti hir'annaan inni itti dabalee erga baqee inni geessee irraa buusee kasalaa mandajaa kiyyaa tuttuqadhee jechuu ibidda ol fudhatu ammoo dirraqoota yookiin qamashaa xixiqqaadha maasaraa miti gugurdaa sanii miti gugurdaalleen hin jira yoo barbaadan isiniif hojjechuu danda'a har'a carratu kana godhee isiniin jedha namootiin kana jaalattammoo ka maasaraa san jaalattammoo mee kamiin jaalattanii asumaan koomentii jalatti illee naa barreessa waa qabaatee guuroo doon ta'in duraa qopheessee jira garuu uummata takka jechuun akkuma isinitti toluu fi akka yaadattan isiniin jedha asirratti waan isin ajaa'ibaa keessa bishaan danfaa jira danfillee na cina
ani yeroo isa kana hojjedhu yeroo hundaayyuu akkanatti ittiin naquu isiniin jedha maaliif jennaaniin kunoo yeroo afansan awwaarri adda addaa itti baa namni tokko hin singiggeessa waan ta'eef bishaaniin irraa qulqulleessa mee walumaan kalaallu ta'a hanga dhumaatitti viidiyoo kana ammallee sheer laayik walii gochuudhaan asitti ammoo kunoo dhadhaan kiyya qorree jira dhimbii buu hedaa isiniin jedha garuu ammoo asitti jiddumatti distiin bishaan danfee jennaaniin soogidda itti geessee itti godhaa jira namootiin hedduun keenya asitti ammoo kunoo dhiqaa jira jechuudha bishaan danfaan dhiqaa jira bishaan danfaa sirriitti in qorraan ammoo inta wal isin jalaa qabata namootiin hedduun yeroo jechuudha isa kana hojjetani bishaan hin dhiqama jettanii qorraan dhiitanii isin jalaa bada danfaa sirriitti takka jedhe san argitanii magallaayaa yookiin ammoo maashina bishaan danfisuun danfistanii irraa lola'uu dandeettanii bishaanuma disti kun amma maashina gallaayaa fayyadamaa jira bishaanuma distitti irraa danfistan saniin guddistanii danfistanii irraa hir'isuu dandeettanii haala kanaan akkasitti dhiitanii itti nayitan akkuma nama isin geessan garuu baay'ee qulqullina qabaa ilkuun maashaallah hedduu bareeda kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoolee hedduu jechuudha yaada akkasuma immoo gammachuu yaadannoo biyyeen ofiillee beeytanii yaadan biyyaa miti biyya ofiillee yaadanii haga inni bilchaatu ammoo hagasii qorii kennaa qopheeffannee qorii dhiqanna waa'ee qorii tana akkami qorii akka dhiqanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nama kee meeqa keessantu beeka meeqatu yaadata qorii yeroo dhiqanii bishaan ho'isanii jechuudha sukaayiidhaan dhiqanii muka sukaayii yookiin kosorotaan dhiqanii maaliif jennaaniin waan biraatiin illee dhiquu ni danda'an garuu saamunaa maalii akka sodoontan bishaan danfaan dhiqanii qoriin tuni maalidha warri jettan qoriin muka heexoo irraa dalagamti keessisii akkamii qulqulluu miti horreettan kun waan illee haaraa isinuma waliin kabitadhee qoriin tuni jechuudha kun akkana jirti qoriin muka heexooti kabocho maashina duraaniin jechuudha harkaan ogeeyyiin harka ofiitiin bocanii sirritti jechuudha wal fudhachiisanii wanni sirrinaa hubachuu qabdan harkaan ta'anii qorii takkitti yeroo dheeraa itti fudhatee harka mara irratti qamaacessee caccabsee fixama maashinatu bocaa waan ta'eef keessi akka isin barbaadan siimoftee cululuutu san odoon tahin kun akkuma qoriin tiyya jirtu tana jirti keessi isiillee isinii galaa jiraa miti erga bishaan dho'an dhiqee sukaayin sirrirgee geessee ka'ee qulqulleessee bishaan qorraalleen qulqulleessaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo hunda qorii teenna dhadhaa keessatti dhiisuun dirqama akka siimoftuu haaraya waan taateef yalli haaraya asitti ammoo kunoo diraqoonni kiyya bilchaatee jira asi kunoo qoriin sirri qulqullooftee jirti haga bishaan keessaa goguu isiilleen haateettu achumaa namootuyyuu nyaannillee haa bilchaatu isiniin jedha qorii kana namootiin hedduun kunoo qoriin tiyya sun amma jiddu galeetti xiqqollee miti akka dabduun taane akka cabduun taane warri jettaniif inshaallahu wa ta'ala kunoo haaluma amma argitan kanaan maashinni waan bocuuf haga takka wal qixxeessee ni hojjeta callee ammoo bareedinaaf haala kanaan ganaa erga qoriin qophooftee dhuftee irratti diranii kunoo akkana jirti isiniin jedha akka duraanin saamsa calleen faayan jechuudha callee abbaa gadaatiin kanaaf qoriin tun jiddu galeettidha dhadhaa kiiloo meeqa fuuti warri jettan dhadhaa kiiloo 2 bashannantee fuuti qoriin dhadhaa kiiloo 2 jiddu galeettidha qoriin dhadhaa kiiloo 3 homaan jettu jabduudha ta kiiloo 4 ammootu baay'ee guddoodha dhadhaa keenya dhimbiibaa jira kun akkuma sitti argitanii asitti ammoo hangiilchaa kana dhadhaan fayyadama akka sibiila ammoo shaayiin fayyadama isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhadhaan kiyya baay'eetu na jala ajigee haa nyaannu haa bayfannu maashaa Allah jedhee jira koomentii jalatti isinillee maashaa Allah jechuudhaan akkasuma immoo subscribe like share godhaa amma immoo qorii jalatti dhadhaa godhaa jira kun argitanii keessi akka jiru akkanuma jirti qoriin marsiitu amma qoriin tiyatuun harka 3 moo 4 itti bahee jira nyaanni isinii galee dhadhaan garuu keessuma taa'a kunoo haalaan margitan kanaan jechuu maashaa Allah tabaarakallaa midhaan kana xiqqoo barbaree itti godhee ani barbaree jaaladha jechuudha ani magaala jaaladha waan adiin jaaladha waan akka marqaa gosoota marqaa qencee maalii kanneen illee mee yoo dogoggore yoo beeyne koomentii jalannaa barreessa akkanaa miti sirriidhaa naan jedha isiniin jedha maaliif jennaanin namootiin hedduun caala ka beeytantu jira irra caalan ijoollee harkaan ka qopheessantu jira nyaatuma kana kunoo erga geessinee jennee haala kanaan maashaa Allah dhadhaa itti dabalaa jira dhadhaatu hanqatee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jiruu fi jireenyi biyya keenya akkana jira namatti tola lafti gannaa qorraa nyaata akkanaa nyaachuun hedduu nama gammachiisa subscribe like share waliif godhaa horaa bulaa